kenna akkasina kana surprise gootee surprise laajala haala kenna ta'uu ni haawwina garuu nama hin fuudhisi kana fuudhee mashallah rabbi laajala kana fuudhamatti du'aa qodaati jira sabii kenna kun meeshaa obboleetti kenna dhala sifattee kenni kana kenna isin irraa maal dhagaama maal asuma maal dhagaama dhagaama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفونا جالتهم توتا في كبجم توتا ومتورو موجرة جرتو بكزرتني تنقاف كبجان كي اسم برازرات ويتشا amantiif kutaano soodaan qoodin kan biyya keessa fi kan biyya alaalle kan dhiiraa kan intalalle hundi keessan bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kiyya qoonni qulqulluurraa madde simbira jiraatocha hordoftoota kiyya asuma viidiyoo kana kiyya akkuma seentaniini akka hiriyoota keessaniif sheer gootanii warroonni maatiin naaf taatan hiriyoota keessaniif sheer gootanii warreen immoo maatiin naaf hin taane akka subscribe gootanii maatiin naaf taatan hundi keessan akkuma seentaniin akka like tuutaan kabajaadhaan isin gaafadhaa isiniin jedha akkuma isin argitan kana obboleettiin ta'e qaaliin jechuudha haadha ofii haala isin argitan kana surprise gootee jirti wallahi haadha isi qofa osoo hin taane ka gammade anallee jechuudha ka godhamee faadha garuu ka gammade ana jechuudha maaliif gammachuu nam tokko ilaala keessi keenya nu gammada hin beektanii gammachuu nama jechuudha keessattuu nama irraa eegantu jiraami keessattuu namni guddaan haati teenna yoo akkas gammaddu hundi keenya hin gammanna hundi keenya hin gammanna hin beektanii akkasuma anillee hedduu gammade jechuudha qorii akkam bareeddu tana jechuudha qoriin kuni aadaa kamii akka ta'e hin beektanii namoonni naannoo Shashamannee jirtan hundi keessaniyyuu qorii kana sirriitti beektan jedhe yaada gara keenya sun baay'ee hin beekani gara hasaasa jechuudha akkasuma garri kun sirriitti beektanii akkasuma qodaa jechuudha litira 4 qodaa haalaan bareeddu taate jechuudha haalaan sirriitti qoraafamte akkasuma bishaanillee ta'ee aananillee ta'ee ka hiyyaasne jechuudha qodaa baay'ee haalaan bareedaa ta'e kana jechuudha litira 4 qabata akkuma isin argitan kana qoraasumni isaallee sirriitti qoraafame akkasuma hodhaan isaallee wiixaanii miti ka hodhame ka wiixaa hin jigsa hin beektanii inni kun wiixaadhaa miti akkanatti haala kanaan hojjetamee jirte qoriin ammoo keessi jechuudha maashinaan erga xaragamee booda haala isin argitan kana dhadhaadhaan jechuudha dhadhaan keessa isii dhadhaadhaan jechuudha sameessifamee akkuma isin argitan kana haala kanaan bareeddee hojjechiifamtee jirti jechuudha haatillee hedduu jaalatanii hedduu gammadanii maashaallah wallahi anillee baay'ee irraa gammadee jechuudha gammachuun obboleeyyan keenya gammachuu keenya akka ta'e hundi keenyayyuu hin beektanii akkasuma soofaa jechuudha abbaa torbaa jechuudha soofaa haalaan bareedaa ta'e kana jechuudha haala kanaan kinuti akkanatti dhiyeessee fi jira jechuudha obboleetti teenna qaaliidhaa fi meeshaan kana qofa miti meeshaan isii kana ta'u malee namni biraallee akkasuma maatii ofii surprise godha jechuudha akkuma isin argitan kana soofaan kuni birrii 40 ta'u hundi keessanuyyuu ni beektan jechuudha akkuma isin argitan kana taasise qodaan kun birrii 6,000 qoriin kuni birrii 3,000 fi 800 jechuudha hundi keessanuu nu beektanii jechaadha akkuma isin argitan kana maashaalladha akkuma isin argitan kana jechuudha qodaan kan gatiin isaa kana gadi illee hin jira inni kun garuuyyuu baay'ee quality baay'ee bareeda waan ta'eef jechuudha aanan illee hiyyaasu akkasuma wiixaanillee miti ka hodhame hedduu beektanii akkasuma calleedhaan akkana faayameeti walumaa galatti jechuudha soofaa kana hedduu jaalatanii baay'eeti tole kararii ofii keetii jaalattu kararii sitti toleen na hojjechiis jettee isin nu jechaadha yeroo warri fudhachuu dhufe argite jechuudha kararii kana argite hin jirtu maashaallah haala kanaan irraa gammadanii jaalatanii fudhatanii jiranii akkasuma jechuudha obboleettiin ta'e biraallee algaa taapsarii kana na hojjechiisettee algaa taapsarii kana haala kanaan dalagee fi jira jechuudha akkasuma soofaa kanallee jechuudha soofaa guutuu jecha majlisa guutuu jechaadha litimirii 12 jechuudha haala isin argitan kanaan dalasiisee fi bareechisee fi hojjechiisee fi jira jechuudha maashaallah baay'ee jaalattee itti tolee jira baay'ee jaalattee jechuudha
jechuudha. Majlisa kana hedduu jaalattee jirti. Mitirii 12 akkuma isin argitan kana anillee akkuma isiin jaalattutti jechuudha haala kanaan daleessisee fi jira jechuudha. Maashaallaadha. Makaddaa isaallee diizaayinii kana beektiraasii isaallee makaddaa isaa guutuu diizaayinii kana jechuudha. Mitirii 12 jettee isin mitirii 12 jettanii mitirii jettanii hanga feeta yoo jettanii teebiliin wajjin isin baa jechuudha. Soofaan kun majlisni kun metiriin takkatti birrii warri jettanii mitiriin takkatti birrii 9,200 sagaleen wacaatu jira. Ifa manirraa taana offolcha jecha yookaa wajii waan ta'eef bootaan mijataa miti sababa saniif isin jira. Akkuma argitan kana alga taapisariidhaan haala kanaan bareedee hojjetame midhaafame jedhee garaa isaa keessa chupudi jira, sibiila jira, akkasuma koomodiin lama qaba. Haala isin argitan kanaan jechuudha. Garaa isaa keessa illee jechuudha carqiidhaan akkana midhaasine hojjennee jira jechuudha. Akkuma isin argitanii maashaallaadha jechuudha. Alga kana namni jaalattanii namni barbaadanii uftanii na bira ajajachuu ni dandeettani isin jedha. Maal kana qofaa miti kan biraallee yoo hajamtan jechuudha na bira ajajachuu ni dandeettani. Akkuma isin argitan kana kinooti meeshaa ijoollee hedduu haala isin argartan kanaan kinoo akkanatti oomishaa fi sirra jechuudha. Maashaallaadha. Meeshaan irraa hojjennullee miidhagfii tokkoffaa baay'ee kwaaliti ta'e darajaa ka eeggate jechuudha. Maashaallaa meeshaa kwaaliti irraa waan direemnuuf jecha nu biratti yoo ajajattanii haala gaariidhaan dalagamee isinii baasisaniin jedha. Taapisariin isaa haala isin argitan kanaan keessa isaa ispoonjiin galee ergasii ammoo taapisariin irra galee akkana bareedee dalagamee jira jechuudha. Meeshaalee kwaaliti nu bira argattu waan ta'eef kottaatii ajajadhaa isiniin jedha. Maal kana qofaa miti meeshaa mana keessaa kan biffee keessaa ta'e akkasuma kichinii keessaa yoo barbaadan jechuudha meeshaa guutuu isaanii argattan nu bira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.